harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessisa. Kibba Oromiyaatti ajjeechaa suukaneessaa lammiilee gabaadhaaf bahan irratti raawwatameef kan itti gaafatamu mootummaa ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo beeksise. Addi Bilisummaa Oromoo kana kan hubachiise dhumaatii gaddisiisaa tibbana naannoo kibba Itoophiyaatti lammiilee godina Gujii irraa gabaadhaaf dhaqan irratti raawwatame ilaalchisuun ijoo dubbii waxabajjii 8/2022 baaseeni. Kibba Oromiyaa godina Gujiitti dhumaatii torbee dabreef tarkaanfii uummata nagaa gabaadhaaf bahe irratti fudhatameen ajjeechaa lammiilee irra gahe Addi Bilisummaa Oromoo ciminaan akka balaaleffatu ibseera. Waxabajjii 4/2022 lammiilee Oromoo godina Gujii irraa gabaa bulchiinsa naannoo saboota, sablammootaa fi ummatoota kibba Itoophiyaa ona Sooyyamotti argamtu dhaqan irratti haleellaa raawwatameen lubbuun namoota nagaa 10 ol galaafatamuun kanneen 20 caalan ammoo madaa'aniiru. Gabaa Sooyyamaa kanas uummanni Burjii fi uummanni Oromoo Gujii nagaan waliin geggeeffataa kan bahan yoo ta'u, shira lammiilee Oromoo irratti fuulleffatee xaxameen haleellaan raawwatame lubbuu fayyaaleeyyii galaafateera. Godina Gujii keessatti uummanni akka gabaa naannoo isaa keessa jiru hin teenyeef nageenya naannichaa booressee uummata ugguruun akka daangaa ollaatti imalan kan dirqe mootummaa bilchiginnaa biyyattii bulchaa jirudha jedhe Addi Bilisummaa Oromoo ijoo dubbii har'a baase kanaan. Itti fufuunis jiraattonni akka qe'ee ofiitti gabaa hin dhaqne uggura kaahuun gamatti ummatoota ollaa barootaaf waa walirraa bitaa fi gurguraa waliin jiraatan faana akka gabaa hin gaggeeffanneefis yakki raawwatame kun murna aangoo irra jiru gaafatama seeraa jalaa kan hin baasne ta'uu addeesseera. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti guyyaa saafaadhaan ajjeechaan suukaneessaan barbadaa'insi fi saamichi qabeenyaa lammiilee akkasumas saboota ollaa gidduutti walitti bu'iinsa irra deddeebiin gaggeeffamaa jira. Kanneen lammiilee nagaa irratti yakka kana raawwataa fi raawwachiisaa jiran dabbaloota, kaabinoota, waraanaa fi caasaalee mootummichi hanga gadiitti diriirsatee jirudha. Aangawoonni mootummaa bilchiginnaa sadarkaa garaagaraa irra jiran yakka lammiilee fayyaaleeyyii irratti raawwatame kana gara biraatti harkisuuf yaaluun akka mul'atus eeree Addi Bilisummaa Oromoo. Qaamni aangoo mootummaa harkaa qabu kallattii hundaanuu nageenya lammiilee tiksuuf itti gaafatamummaa waan qabuuf taatee kana gara biraatti harkisuuf yaaluun gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun kan itti gaafatamu mootummaa bilchiginnaa ta'uu jala sarare. Kanas yoo ibsu ajjeechaan lammiilee keenya irratti raawwate qaama fedheenuu haa geessifamu. Nageenya uummataaf wabii ta'uun dirqamni kan irra jiru mootummaadha waan ta'eef isa kana dabsuuf yaaluun fudhatama hin qabu jedhe. Ummatoota lameen gidduutti dabree rakkoon daangaa irratti uumamaa turuun kan beekamu ta'us akkuma aadaatti karaa manguddootaan fixataa akka as gahanii fi ammallee daldalaa fi qonna waluma faana gaggeeffatuun nagaan waliin jiraataa jiran. Mootummaan hidhattootaa fi dabbaloota kaabinoota isaa dabalatee humnoota nageenyaa fi waliin jireenya ummatootaa booressan lubbuu gaaga'anii fi miidhaa geessisan kamiyyuu dursee to'achuu, ittisuu fi gaafatama seeraaf dhiyeessuun dirqama isaati. Kana raawwachuu hanqachuun qaama yakkaa waan nama taasisuuf gaafatama seeraa jalaa hin baasu jechuun yaalii dabballoonnii fi kaadiroonni sirnichaa yakkicha qaama biraatti haqatuuf taasisan fudhatama dhabsiisee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ijoo dubbii har'aa kanaan dhaamsa dabarseen kanneen maqaa humnoota nageenyaatiin bobbaafamanis hojiin isaanii bakka rakkoon akkasii mudatetti wabii uummataa ta'uun miidhaa hambisuu fi yakkamtoota to'achuudha malee lammii isaanii du'aa fi miidhaa adda addaaf affeeruu akka hin taane hubachiise. Itti fufuunis Oromoonni Gujii fi ollaa isaanii kan ta'e uummanni Burjii waldhabdeelee xixiqqoo gidduu isaaniitti uumamuu malee akkuma aadaa isaaniitti maanguddummaan fixataa waliin jireenya ollummaa fi obbolummaa barootaaf gaggeessaa turan akka cimsatan dhaame. Uummanni Oromoo fi waliigala lammiileen Oromiyaa akkasumas sabootaa fi sablammiileen biyyattii hundi gocha hammeenyaa raawwatamu kamuu balaaleffachuun akka dura dhaabbatan akkasumas shira bifa adda addaan xaxamu irraa jabinaan of tiksuun hariiroo obbolummaa fi waliin jireenya barootaaf qaban tikfachuu akka qaban Addi Bilisummaa Oromoo dhaamsa isaa dabarsee jira. Maayii irrattis Addi Bilisummaa Oromoo irra deebiin ajjeechaa naannoo kibba Itoophiyaatti lammiilee Oromoo irra gaheef gadda isaa ibsataa. Warreen yakka kanaan firaa fi maatii dhabaniif jajjabina akkasumas kanneen miidhamaniif fayyaa guutuutti akka deebi'an hawwii qabu ibsee jira. Waraanni bilchiginnaa duula lammiilee irratti gaggeessu itti fufuun godina Shawaa Lixaa Ona Coobiitti namoota 2 ajjeesuu fi kan biraa tokko ammoo madeessuun gabaafame. Maqaa duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun golee Oromiyaa hunda keessa kan bobbaafaman loltoonni murna bilchiginnaa
Waxabajjii 5 bara 2022 godina Shawaa Lixaa Ona Coobii ganda Iloo Bakakkaa jedhamutti namoota 2 ajjeesuun nama tokko ammoo madeessuun gabaafameera. Namoonni badii tokko malee ajjeefaman kunneen obbo Girmaa Leenjisaa fi obbo Tolasaa Dibaabaa kanneen jedhaman yoo ta'an, obbo Nagaasaa Boolee ammoo rasaasaan miila rukutamuun madeessan. Kana malees obboleessa obbo Nagaasaa obbo Laggasaa Boolee jedhaman irratti reebicha hamaa geessisuu maddeen ifa godhaniiru. Namoonni humnoota mootummaatiin ajjeefaman kunneen lammiilee fayyaaleeyyii siyaasa bifa kamiituu keessaa qooda hin qabnee fi jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffatan kan hawaasa keessatti illee jaalatamummaa guddaa qaban ta'uutu himama jedha gabaasni sagalee qeerroo irraa arganne. Warshaan sukkaaraa Matahaaraa waraana mootummaa bobbaasuun manneen tikfattootaa fi qonnaan bultootaa 50 ol gubuun barame. Godina Shawaa Bahaa Ona Fantaalleetti kan argamu warshaan sukkaaraa Matahaaraa loltoota mootummaa Biltsiginnaa bobbaafatuudhaan jiraattota naannawaa warshichaatti argaman beeyladoota irraa saamuun hiyyoomsaa fi mana jireenyaa abiddaan dura barbadeessaa jira. Akka maddeen keenya gabaasanitti waxabajjii 1 hanga waxabajjii 4 bara 2022tti humnoonni waraana mootummaa dantaa warshichaa tiksuuf gandeen Kaniifaa fi Faateef Leediitti bobbaafaman manneen qonnaan bultootaa fi tikfattootaa 50 ol abiddaan barbadeessanii jiru. Kana malees beeyladoota hawaasa naannichaa guuranii mooraa warshaa sukkaaraa Matahaaraatti walitti qabuun uummanni mataa beeylada tokkoof qarshii 1,000 kafalee akka fudhatu jechuun tikfattoota naannichaa hongeedhaan rakkataa jiran dararaa itti hammeessaa jiru. Warshaan kun caamsaa 24 bara 2022 beeyladoonni keessan ooyiruu shonkooraa seenan jechuun waraana bobbaaseen abbaa ijoollee 11 kan ta'an obbo Adam Alii Karaabaa yoo ajjeefaman, jaarsi biyyaa beekamaa obbo Usmaan Alii Sa'id ammoo rasaasaan rukutuudhaan harki irraa muramuu jiraattonni himaniiru. Warshaan sukkaaraa Matahaaraa qabiyyee lafa tikfattootaa fi qonnaan bultoota gandeen qarqara warshichaatti argamanii oomisha shonkooraaf oolfachuuf sochii humnaan taasisaa turee fi jiruun hawaasa irraa diddaan jabaan isa mudatuun ni beekama. Humnoota waraanaa warshicha keessa qubatanitti dhimma bahuun dura dhaabbannaa uummataa kana ukkaamsuu fi hawaasa naannichaa jiilchuuf tarkaanfii ammeenyaa akkasii fudhataa jira jedhan jiraattonni naannichaa. Egaa hordoftoota keenya oduun keenya har'aaf qabnu kanumaa waan nu hordoftaniif galatoomaa.